Ninjiru yoo jiraate mee ijoollee amaaraa tokko boo'u miidiyaa irratti natti himaa birriin nu jalaa nyaatame dhiirri nu nyaate jedhanii mee ijoollee Tigree tokko miidiyaa irratti birriin nu jalaa nyaatame jedhanii ba'an fida. የገባኝ አንድ ትልቅ ነገር ቢኖር ከእግዚአብሔር በስጦታ የምቀበለው እንጂ በመፍትና ባይገባኝ እውነት አራሪታን dhufe jechuudha. Yoomuma uummanni keenya kun barame silaa oggumamee kan margina miidiyaa irratti in margina miidiyaa irratti dhugaa infaradin namarratti faradamaa jira bargit sababa biraa qabaachuu dandeessi. Garuu bakka amantanii ilma dhiira irratti birrii qabdan hunduma hin ergina. Osoo ko obboleessi ofii rakkate jedhanii way obboleetti rakkate jedhanii namoonni akkanaa kun hin godhani. Garuu gizee way jaalallee way abbaa manaa jedhanii mooyyuu bakkuma fe'anii seenaniif fidanii too godhan jechuudha wanta kana. Garuu baay'ee nama gaddisiisa dhugaa 800 har'a 800 mana tokko wayi lafa tokko bitattee mana bareedaa irratti ijaarrattee jiraatta jechuudha. Oggaa meeqa hojjettee immoo 800 kan fiddu dadhabbii mana madaamii keessaa hin argitanii kushiina madaamii keessatti dadhabdee mana ishii keessatti ijoollee ishii wajjin iyyitee dhugaa basmaa baay'ee nama azaazana dhugaa rabbii. Garuu nama tokko gizee tokko ergaafi gizee lama ergaafi isa caalaa garuu in ergina birrii keessa isariyyuu yoo maatiin keessa nama san kan beeku ta'e yoo maatiin keessa nama san kan hin beekne ta'e birrii keessa in ergina. Ilmi dhiiraa bilxiidha ilmi dhiiraa maal godha seetan dhiironni tokko birrii afaanii baasanii sin hin gaafatan garuu rakkoo isaanii sinitti himuu danda'an rakkoo isaanii gizee sinitti massan immoo sin garaan keessan laafee birrii san ergitaniif jechuudha. Waymooyyuu wanta tokko odoo binneekko akkana ta'e odoo birriin hin jiru malee odoo birriin jiraate too akkana goone wanta kana bara kana odoo binne bara dhufutti wanni sun in dabalaa waan guddaa ta'a siin jedhan akka waan kaayyoo si wajjin qabanii boru gaa'ela si wajjin godhatanii daa'ima si wajjin godhatanii si wajjin jiraachuu barbaadaniiti fakkeessanii sinitti haasa'an jechuudha. Garuu sin amma ji'a tokko hin ergitan ishii bakka yaa ta'u kana godhi jettanii jiizee tokkotti ergitanii ji'a dhufuttis immoo yaada biraa fidee too birrii san sin harkaa baasuudha yaada biraa fidee sinitti sin immoo tole jettanii silaa nama boru kaayyoo wajjin qabdani. Yoo dhugaa maatiin keessan kan beeku ta'e ijoolleen dhiironni ammaa si jammar jechuudha maatiin iyyuu beekee jaarsa ergatee maal jedheetu iyyuu tokkoon isaanii hin soban jechuudha bakka ta'in tintinii jedhan. Innaa dhugaa kan micayyoo kanaa garuu baay'ee nama gaddisiisa 800 jechuun waggaa meeqatti akka finnu nutu beeka jechuudha. Biyaansi waggaa 10 hojjette micayyoon kun wayi waggaa 8 hojjechee jirti. Biyaansi illee waggaa 2 waggaa 3 hojjedhaati qabeenya qabdasan dhaqaa laalaa deebi'a. Wanta san ergitanii akka itti taatanii macheen 800 waggaa 2 keessatti miti kan dhufu biyya arabaatitti hundi keenya iyyuu hin beekna. Biyaansi waggaa 7 ol hojjetteeti birrii kana kan fiddu. Waggaa 6 ol hojjetteeti birrii kana kan fiddu. Jidduudhaan waggaa 4 hojjedhaati galaati maatii keessanittis wanta ergitasan waan irra jiru galaa laalaati deebi'a. Malee zim jettanii asuma teessanii yoo isaanitti kan ergitan ta'e dhugaa maatiidha yoo soo ta'e amma kana baay'ee tokko ulfaataadha. Garuu ilma dhiiraa miidiyaa irratti warra bartan irratti birrii keessan ergitanii biyaansi amma waan lama dhabuudha beektanii sammuu kee hin dhabda birrii kee hin dhabda dadhabbii kee hin dhabda gizee kana immoo maal dhaqnoo akka micayyoo kana qoy sagalee ishee wajjumaan dhaggeeffannaa abdii kutuutu keessanatti sinitti dhufa jechuudha. Bakka kutadhee jira garaa kana booda nan du'a inni gaa'ela godhatee birrii ishiitti tabbashee mana ijaarratee gaa'ela godhatee ፎቶ ፖስት ይጎድ አረብስ ማአም ወልደፈስ ቅዱስ እንደዚህ አይነት ወንዶች ግን ስንት አመት ነው ግን የምትኖሩት? እኔ በጣም ነው የምታዛዝኑት። ኦጋሜ ቀጅራችሁ ዳፊ ኦጋሜ ቀጅራታን ለፈ ከነራ ቀበኛ ነማት ደደቢ ነማት ቢያ አረባት ተከምት ደደበም ያከዱፉ kan beeku dhugaa waaqa tokkicha bicha fi nama hojjetee galeedha kan beeku waan mataa amee dhufutti fusinitti fakkaata aw micayyoon kun abdii kutattee jirti kana booda bakka wayo fana jeesa suura koo reeffa koo maatii kootitti galcha maatiin ishee koo oomuma yoodoo taate maatiin ishee fayyaa ishee galuu qabdi malee dhugaa reeffa ishee maatiin isheetti galuu qaba micayyoo kana hunda dadhabde atis reeffa ishee biyya kana tangalaatta'amee akka kaargootitti kaartoonidhaan xaqallalamee oggaa maatii isheetti galu birrii ishee ati jalaa fudhattee sababa keetiin duutee micayyoon kun ati boqonnaa argattee jiraatta jireenya akkamii jiraata dubartiin si wajjin jiraattu sunis dubartii akkamiiti isheen bismillaahi wal qudus ara cakkaanyinnet garuu dhugaa cikkaanin bara kana jiru nama ajaa'iba baay'ee ilmi namaa akkamitti namatti canqana obboleettiin qabdanii haadhan qabdanii isin ilmi dubartiirraa dhalattan miti maa inni cikkaaninnetiin akkana
Dhugaa namni suura poostii godhee yoo nama laale namni waanuma namatti tolee jiraatutti fakkaachuu danda'a. Namni yoo waan tokko intini poostii godhu waanuma akkasitti itti tolee jiraatutti fakkaachuu danda'a. Garuu jireenyi biyya Arabaa akka suurarraa fi akka viidiyoorraa kana miti. Sti viidiyoo ishee wajjumaan laalla. Keeffadhu. Obsa dhabaan jira maal akka ta'e hin beeku. Obsa koo dhabaan jira. Tarii yoo naaree waa tokko keessa of godhee waddeenyoota koo suuraa koo gaggaafadhuuti. Reeffi koo duwwaan akka biyya naa galu naa godhishi. Reeffa koo duwwaa akka biyya naa galu haati koo akkana awwaallattu. Waggaa torban adee booddee naannachuu dandeenya. Obsa baay'ee fedhadhee warroonni kana dhugaan miidiyaa kanarratti hin agarras hin malaallas garuu irraan barannu maaliif akka ta'e hin beeku. Dhugaan jireenyi sun uffoo amma mataa keenya irra ga'utti qabu hin qabu. Yoo anarra wanti tokko ga'e ati obboleeyyoon jireenya koo jiran anarraa barachuu qaba. Yoo isaan irra waan tokko ta'e ga'e isaan irraa barachuu qaba. Dirqama wanti sun mana kiyya keessa dhufuu hin qabu. Ani gadduudhaaf dirqama wanti sun mana koo keessa garuu hin qabu. Hiriyoota koo irratti firoota koo irratti wanta ga'usan sooshaal miidiyaa irratti wantan argusan irraa barachuun qaba. Qo'ee ji'a dhufu maatii keessas wal sii barsiisaa akkanas sii godhaa jedha. Bargixi inni kun immaayyuu dhugaa waan ta'e itti godhee ta'a malee micayyoo kan akkatti kana hundantinii jedhe akkamitti namni 800 baasee kenna. Inni ji'uma ga'u itti xoloqqole ta'a kuni bisma aamul dafis quddusaa doomlaak እግዚአብሔር ይቅር በለኝ እውነት akkamitti kana hunda qo'ee ji'a dhufuun si erga siin jedha inni maqaa maatii ishii maalummaa ishii maalii ishii jalaa guura maatiin ishee akkamii ta'e irraa fuudha qo'ee ji'a dhufuun si erga immoo jaarsa jedhaan ji'a ittaanu jedhaan qo'ee kanan godha jedha. Ishawwadamina sooshaal miidiyaadhaan dhiira bartanii dhuguma jaarsa ergatee fuudhee jiraachuu danda'a wantoonni akkasii garuu parsantii 100 namanu anisatti. Parsantii 100 namanu isarrattuu iyyuu immoo kinu ijoolluma safara keessaniitirree yoo ta'e wayya jechuudha. Dhiira safara keessanii yoo ta'e biyaansi kabaja warra keessanii hin beekaa maalummaa keessanii hin beekaa warra keessanii hin beeka. Dhiironni akkasii sun shawwaduu dhiisuu danda'u maaliif biyya keessa kan jiraatan waan ta'eef. Garuu dhiirota kinu bakka biraatirraa bartanii inni salaalee ishiin aamboo inni aamboo ishiin salaalee ishiin shawwaa wallaggaa jimmaa maal jedhamu kun wanti fageenya qabu kun garuu ani naaf fudhatan wanta akkasii. Biyaansi nama biyya ofii yoo ta'e kabaja biyya isaatiif jecha maatii isaatiif jecha wanta sanittinii jechuu qaba. Deffaree garuu wanta kana akkatti birrii kana hunda nyaatee wayi sammuu keessa sin miidhee akkanarraa sin ga'ee sin hin dhiisu namni biyya keessanii jechuudha. በጣም ነው የሚያሳዝነው በኢየሱስ ገሩ ሜ አበረኑ አኒ ከነን ጀዱ ዮ ጅራቴ ሜ ኢጆሌ አማራ ቶኮ ቦው ሚዲያ ረት ነጥማ ብሪኑ ጀላ ኛተመ ዲርኑ ኛተ ጀደኒ ሜ ኢጆሌ ትግሬ ቶኮ ሚዲያ ረት ብሪኑ ጀላ ኛተመ ጀደኒ ባን ፊዳ ዱጋ ማሉ ማፍ ከኙንት ኩምቢቻን አከዚት ወል ጉዲሱ ዲዝኔ ወል መኩፍዝነ የሮውንደ ሜ ኢሳን ረበረዳ እኛተመን ኢሳን nyaatamanillee immoo baanii amma kana dubbatan argeen beekoni miidiyaa sooshaal miidiyaa irratti dhiirri na nyaate jedhanii agaba shaallo biloo እንደዚህ ያደረገኝ የሚለው ወንድ dhiira isaan dubbatu ani argee hin beeku meesin fida ugaa baay'ee nama azaazana baay'ee laphee nama cabsa akkamitti bakka maalin dhiiga tokko miti sanyii tokko miti maaliif wal kuffina maaliif wal cabsina arabe yesus Keeffadhu. Obsa dhabaan jira maal akka ta'e hin beeku. Obsa koo dhabaan jira. Tarii yoo naaree waa tokko keessa of godhee waddeenyoota koo suuraa koo gaggaafadhuuti. Reeffi koo duwwaan akka biyya naa galu naa godhishi. Reeffa koo duwwaa akka biyya naa galu haati koo akkana awwaallattu. Waggaa torban adee booddee na argachuu hin dandeenye. Obsa baay'een fedhadhee jetta. Maal akka ta'e hin beeku. Abdiin kutachiiseera dhugaa dubbachuufi. Koordii kosee tuqnaan dhaggeeffadhu ishee ani murtoo tokko duwwaadhaa kana deema. Ani obbeekaan jiru ishee haa dhokko. Obbeekaan jiru. Reeffa koo duwwaa akka biyya naa galu sagalee naa ta'e. Koordii kosee xumuraati bakka.